jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa kennaa guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa ilmike fannorratti nan jedhe tun harme keete fudhadhe anis kennako Mariam adawmako an ilma isheni sadako hindagadhu hinganu ayyoko hindagadhu hinganu ayyoko guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa Waaqayyoon filatamte ayyaanaan kan guutamte dubara keessadda taate Mariam kan eebbifamte hin dhokfamu dhugaan macaafarra haati gooftaa ni caalti hundarra haati gooftaa ni caalti hundarra kennaa guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa gooftaanoo si wajjine yaa durbeen sodaatine sin jedhe ergamaan gooftaa ni deessa mootii moototaa isheni sadako hindagadhu hinganu ayyoko hindagadhu hinganu ayyoko kennaa guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa dhaabattee mirga gooftaa addunyaaf ni kadhatta urgooftuuf waliin ardusee Mariam haadha Yesuusee hin dhokfamu dhugaan macaafarra haati gooftaa ni caalti hundarra haati Yesuus ni caalti hundarra guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa kennaa guyyaa jimata Mariam badhaasa gooftaa gara fakkam sigana durbee haadha ulfinaa